of beekuun foormulaan qabu. Miratuu Shaanqoo Giddiitiin. Oromiyaa Finfinnee. Kitaabni kun kitaaba sammuu ijaaruudha malee kitaaba sammuu irra ijaajju miti. Namoonni baay'een gaafuma dhalatan du'an, muraasni ammoo gaafa du'an dhalatu. Ati hoo osoo nama hin ta'in namaaf ta'uun hin jiru. Siif galeeraa? Lakkii gaafan dubbisee xumuru naaf gala. Boqonnaa tokko. Of beekuun foormulaan qabu. Tom Joon namichi jedhamu dubbii cimaa tokko akkas jechuun dubbata. Adaraa yaa Waaqayyo, wantoota lama akkan sirriitti beekuuf na gargaari. Isaanis tokkoffaa jireenya koo keessatti wantan gonkumaa jijjiiruu hin dandeenyeef obsanaaf kenni. Lammaffaa immoo wantan jireenya koo keessatti jijjiiruu danda'uuf akkan dafee jijjiiruuf onnee guutuu naaf kenni. Wantoota kana lamaan akkan sirriitti adda baasee baruuf immoo beekumsa guutuu nan dhorkatiin jechuun dubbate. Dubbiin eenyummaa